Mubarak, أنا ما كان جيت أنا ما هرب ولا كنت سينا بيجرا. ناسي أنا لا تكسي بدي جناني. جراني غودنيا سات تجرا محمد كثير بيتوي. لما ناسي أنا لا تكسي بدي بيتوي. سيني هنجنة. سيني هنجنة. نراهي نراوان كي أكن الرقم دوني بيخا كارو مو أنا وتكلم نسري أنولي سلكيتي يعني كبا تيك توك Fite abu yeroo ni bu'ee keeti immoo kophaa kee teessee dubbatan. An wanni an sihi Mubarak kilooriksi qabatee guyyaa mana isaa dhaqee jira bar kilooriksi qabatee mana isaa dhaqee guyyaa jira. Abo Allah abo Rabbi yoo Hamza kiyya dhugaan dhugaadha dhageessa Hamza dhugaan dhugaadha dubartiitu dadhabduudha mucaa kanatti waraqaa kijibaa erguun kee erguudhuma ansirraa asin mutuudhaan amma lakki kijibaa miti yoo ta'e amma nigdi baankii si bilbilee warra nigdi baankii si bilbilee waraqaa ergee viidiyoo banee akka waraqaa kijibate siifan mirkaneessa. Mallaqa isi boru ganama yoni nandabe gosti tiyani khafalti yoni na harka dabe ati kafala si kafala Hamza alto fode ka to raken Hamza de ka to raken ataka hatota simbekan simbekan akka hatota imbaqanni tokko jedhi dhufteenu masaratti dubbachuun kee haqa qabaachuudhaan erga haqa qabaatee modiyaattee dubbataa jiraatte Hamza, abomi media rati sibena. Mubarak. Hamza. Lo adwa sifan nafana makabunde bile. Hamza walin seno bada. Oluli tindu. Hamza ilmina ma illi kefata hirrakata hindaba hindua hindirata. Wanni hundi kun dhugaadha. Garuu wannan siimu tokko maa hin beektaa Hamza. Uftede achunke sigale tari tiko nama yani confidence qabu si gochuu danda'a nama confidence qabu si gochuu danda'a sigale miira keessa galuun kee immoo hin taatu miirri waa hedduu nama irraa dhabsifti mucaan kuni Nasrii Aanoleetti madhee jettee dhaggeeffadhu gaala akkasitti gadi baate Nasriitti madhee eenyutti mattee gaafadheeraam callu meelee sabiyyii miti yaani sa'aatii digdamii afurratti dalagee kennuufi lututti jedhee fudhannee nunneen Nasrii Aanoleetti madhee sabalutti madhee Shirooksii mana fuudhee nama hedduu kan madhee dhaggeeffadhu miciyyoon tuudhu humaan irraa hin qabdu hin janne ani mana hidhaan seenetti amaanaan isiin harkabbadeen je miciyyoon tuudhu humaan irraa hin qabdu hin janne ati na beeyta namni hundinuu na beeka qabsoon Oromoodha akkaan harkaa hin qabne na goote arra hin kaanne waan isii akkamitti ati nadhabde akkamitti nadhabde ati osoo asirra nan fidin osoo asirra dhufin immeejii Oromoo osoo hin balleessin nama kaleessa Oromoodhaaf dubbate akkami mucaan kun kana badii tana keessa seenuu danda'a jettee maaliif hin jehin amaanaa meeqaatu na harka badi'an amma si qulqulleessan wanni kun viidiyoon sirra dalagamee gadhiifame hin jiru of qulqulleessuudhaaf dhufte wanni kun si qulqulleessa malee daraanuu Hamzaan nama akkamiiti kan jedhu si baata malee hattuu jedhamee sirratti maxxanfamne malee. Wanta kan isinitti hima na dhageeffadhu Mubaarik na dhageeffadhu tomorrow destiny keenya hundinuu kanuma beeka ilmaan Oromoo karaa wal cabsisuudhaan takka tokkotti hin deemina an yeroo ammaan tanaa kana keessatti wanni miidiyaa irraa dhabame lubbuu tiyya baraaruudhaaf
dalagachuudhaaf takkittiin lan lubbuutii yaa qabu survive godhuu qaba je'ee biyyatti galuu dadhabee yoon biyyatti galee rakkoon na dhufa je'ee takkittiin an fiiguu eegaletti gufuudhatti ta'uudhaaf jiruu tiyya keessatti amaanaa namaa osoo birri Dubai kuma lamaaf dhibba sagali birri Itoophiyaa kuma 85. Abooyyoo hin qabaanne an Oromoo narraa kafana. Hamza. Obboleetti maal maqaan kee qultu birri Itoophiyaa kuma 86 birri inni Dubai walitti ida'amee qata. Birri Itoophiyaa 85. كيسان تنا إيسا درا مالكو حمزة بكخنا جهجاها درا حمزة ولا كيسنا ربيسا سنة كيفتاجرا ولا كيفتاجرا حمزة بكخنا مالتو كيسة حمزة ركينا متانو فاخيا كبادتي بيتي ولا كيفتنا نادا كيفتنا مبارك ودينا نمبر فيف نادا أوكوتا كنا حمزة ولا كيفتنا حمزة ولا كيفتنا حمزة ولا كيفتنا مبارك حمزة ولا كيفتنا سنة كيفتنا مديان وبولتي برين كي بيتو تاني كتا ولا ما بوي birri kuma lamaaf dhibba sagali akka Victoria Majority sagali jira kuma 85 Hamza tasgabaa akka ilmoo dhiiraatti maal namni rakkata tasgabaa boola buleso birri Itoophiyaa kuma 84 dhibba tokko ta'a birriin diraamni asii kakuun ammoo 85 walitti dabali. Koi 85 fi kuma 85 fi ida'u 84 kuma 84 walumatti kuma 169 ta'a. Bari kuma 169 kana nama kuma lamaaf dhagahi gaatis nama kuma lamaaf 600 bari kuma 169 kee anasii kafala. Ciao. Dhumatee Hamzaan kafaleera. Jedhee nu kumalatti qabee utuu wayitii sinirraa kafale jedhee miti. Rakkina isaati malee kan inni mataa rakkadheetani saamameetani malee hatee miti qabdi jedhee mormine miti wanni godhan hin jiru. Obsee jira barbaada hattuun isa bilbila tufatee kadhannee waamnee dhuguu didee dhoksaadhaan dhageessa dhoksaadhaan dhaqee eeda asirratti footoo isaa hafe adaraa kottuu kafalii intala durbaati obboleessatti irraa dhukkufatatu jennu didee miti. Argiteetta miti didee. Kan booda immoo maallaqa dhoksaadhaan kafalee maal jedhe qaxxee mubaarakiin biratti maallaqa sana naa kafalameera jettee faayidii sana hin cuftu taanaan maallaqa sana nan deeffadha sillee nan ajjeesa jedhe. Na dhageeffadhu ammallee jirtu na dhageeffadhu Mubaarik na dhagee obboleessa koo na dhageeffadhu na dhagee obboleessa ati biiti ati jirtu na dhageeffadhu biiti ati jirtu irraa fagoo akkaawuntiin kee ergi of keessaa bahe kan dubbana bahichi ana gaafatu maallaqa isan gaafatu obboleessa kiyya na dhagee. Mubaarak Hamza carraa nu kennime obbolesso Hamza amma dhugaatii barreera Hamza dhugaatii barreera kan dhufte amma si qulqulleesse moo hattuu si godhe Hamza wanni kun na dhagee Mubaarik yaa Mubaarik na dhagee waan hin asitti haasamaa jiru kun yoo gurreessi keenya yoo understand na goote akka gaarii na hubattaa na dhageeffadhu. Wanni asitti himaa jiru kun waan guddaadha. Ani miciyyoon tun homaanarraa hin qabdu hin jenne. Namni waan irraa qabu heddummaachuu malaa beeki kana. Na rakkadhe namni dhamee jedhe dhumattee taabbay. Na dhagee hin baasin miciyyoo tana. Waan inni isii godhe sii galee waan inni isii godhee yaaliin kiyyanarraa fashalaawe. Isiinuu ni beeyti. Takka lamada miciyyoo tana immoo dhokachuullee hin feene obboleetti tiyya ni rakkadhe.
mana hidhaatirraa eegaan bahee booda lubbuu tiyya tana waa sirreessuudhaaf waa hedduu yaale garuu haqa kee kana jachii fi sammiillee ni beeyti miciyoon tun na bira jirtu tana kotto obboleettii tiyya makiinaa tiyya horii deemi arra makiinaan na agartu tun takkittiin tun makiinaan kireeffadhee deemu inshaa Allah lubbuu tiyya tana baasuudhaaf immoo kararraan jira wallahi maallaqa kee kana kaniin an viizaa sii baasee gusa yaale kana garuu na obsitee jirta arrallee na obsi je'eetiin mataa isii dhungadhee warabbal kaaba qasama billah wallahi na obsiyeen yaa obboleettii tiyya na obsiyeen an amaanaa ta'e tana siifin kafala garuu takkittii tana dindila ta'eetiin cahuu barbaada ruuhee tiyya tana qabsootu ku akkana na godhe akkaanin hin dalaganne kana fakkeessee qabsoo oromooti obboleettii tiyya na obsi takkittii tana hin darbaajeen بجيوتنا والله زلموا دفتكا الإلمنا ما زلموا دفتكا ديبن بيخو قالوا ركينا إلمنا مانا هركنا لالجسوسا إيسي بيدي أسنو دن إيسي لبوتي يانجراج سجي إلمو تكتين أنالي تكتين كينا تمافتي تنا قد سجي واي أورمو تنا قوتو إسان إيسي تتين لبوتي يجراج سونا في قاجرا نمني مراتي خيس جرونا بيخا أرى بكا خليسان جروان bakka kaleessaa Hamzaan hin jiru arra fiiguudhaaf lubbuu tiyya jijjiiruudhaaf wallahi tarkaanfii namni amata 10 hin deemneen baatii 10 keessatti deeme namni gaafa mana hidhaa keessaa bahe Hamzaan guyyaa tokko Oromoodhaaf dubbate Hamzaan mana hin qabu Hamzaan ala hin qabu waan isaa godhe jedhee namni nalaalee garagalee hin jiru Hamzaan Sheikh Hamza Jabir Fan gaafana ni hidhame Hamzaan hidhamu khiyaafi Nasrin Fan hundi isaaniitu ni beekan mana hidhaa biila qullaan keessaa bahe harka qullaan keessaa bahe gaafan mana hidhaa rabo gaafan nama of biraa dhabe gaafan Oromoo of biraa dhabe insha Allah rabbiin kiyya langatu wallahi rakkoota na keessaaniin baha ديني ركوتي أركو بربادمو بلوتي أركو تا أبويا تكا إن شاء الله قصادانيس ولتك أمام تنيو وان فيتن نانجتن والله وان تنخيسا به حمزة وابراك سنغلينكا مبارك ندقه ركونا نيتا اجرا ركونا نيتا نباسي سيقلامتي وان كنخيسا فأي أصوي هنتهن مبارك أرى حبشة دين أجرا على جرا سياسة أجرا بكا خنا نما ميك أجرا نما كناتي بتنا من ميديا رتفيدن نك أبدني يو ركونا كبادة يوني نهاته يوني نهاتوته نك أبدني تي نرى خفلتني حمزة نما سلم تجرتا كنا قوتي جرتاتي مالي فوان كنا قوتي نانجتني كبتني نقافتن أنا بتكابتي أنا بتكابتي حمزة أبوليسو بكاني نتبه خنا رديسي لكن يرتي ركو بكاني تركت ركو نركستني أرتي قويرو إسين نادر بولاف إلى أنجلي أرى hanga tokko kaampaanii tokko waan tokko namaa godhuudhaaf yaalaa jira garuu rakkoo keessaaf baase kaapitaala lafa kaayyadhee harkaan qabu waan hin harkaa qabu san immoo gamaa gamanaan oofaa jira waan hin oofu san immoo fuudhee yoon hin kanne tanii dhufii keessa jiruun dhaba arraan tana Nasriin ni beeka waan hin keessa darbee Nasriin mucaan xiqqaan as jalatti natti aanu kun guyyaa tokko yoo dhufee muciyoota nasii himattee jirti Hamzaa yoo namni biraa ka as jiru kun Hamzaa miciyoon tu si himattee jirti yoo naan je'ee natti hime wanni hundinuu ka'umsa qaba akka itti ka'e qaba akka itti ka'e saniidhaaf dubbii bakka dhukkubaa sanitti ilaalaniiti fayyisan malee nama akkuma fadhanitti miidiyaa irratti yoo fidan arra yoo akkanatti wal cabsine arra yoo akkanatti wal gaggeessine yoo Oswaatin nufin waan kee haasofne bara obboleesso oswaatin nufini waan kee turraa haasaa turre ati ribaa kaafamte namatu dawwaleessu waame miti nama 2,200 dhaggeeffataa jira bari dulmi namni si zollomi hin jiru mucaan kun ol baate qacarraa dhaggeeffadhu hattuun ni jira eenyee ni jira guutee jira tokko dhaggeeffadhu jecha tokko sii fida callisii dhaqas ani edagee marran ture mucaan tokko irratti bilbiltee mubaarak jette yoo rabbii sodaatte
guyyaa qiyaamaatti amanti. An haadhaan qabu jette kunola itti bilbilaatan sitti mala. Haadha hin qabu obboleetti keenya obsineet qottoo gali. Waan irratti eegalle sitti ma. Haadha hin qabu jette abbaa hin qabu jette. Sanuu biyya Joordaan keessa hin jiraadha. Dhiiga tufaa jette. Hin barannee jette dhaggeeffadhu obboleetti qabda haadha manaa qabda miti. Ilmoo qabda miti. Hin barannee jette. Hin heerumnee jette. Ijoollee shaashamanneeti dhaggeeffadhu. Hin heerumnee hin barannee sababiin kun hundi ta'e immoo jette. Haatiif abbaan koo ijoollee daa'imman harkatti gatanii jette. Ganda akiraa deemanii jette. Ganda akiraa yeroo deemanu ani biyya namaa keessa deemee jette. Dalagachuun dirqama natti taatee jette. Biyya Joordaan jechuun biyya namni filan qabne dhaqu ta'uu namni hundi hin beeka. Dhaggeeffadhu. Dallaalatu darbatee Joordaaniin buusa ijoollee karaa seeraan alaatiin. Yeroon Joordaaniin dhaqu maallaqa hojjetadhee ji'a furu obboleessa koo dhukkufatee manaa kimi shaashamannee jira. Hoo rabbii jedhi naa galchi namatu bilbila kee naa kenne. Naa galchiiti waraqaa ittiin naa galchite naa fidii obboleessa koo naa qaqqabi jennaan bilookii godhee waa hundarraa nyaatee maallaqasi. Ji'a 9 boo jirti. Dhuftee naa bilbilte booti miidhaan naa bilbilaan maali dubbiin akkanaan jedhe. Utuu siin akkas jettee himattu silaa maallaqa erganii immoo aan fudhadhee miidhaatti hin baane bari. Obboleettii koo hin jedheen maallaqa si barbaachisaa obboleessa keetti sii galcheen asii falmee fudhaa jennaan hin fedhu jette. Haqa kiyya kanan dafqee itti ergadhe kana rabbii jedhii naa gaafadhu jette. Ittan bilbile dhaggeeffadhu lafa. Waan kana hunda fide sitti hima. Ittan bilbile eessaan immoodhaan dhaggeeffadhu kunoon. Immoo gadi buusee immoo gadi buusee salaamu alaikum ana mubaarik mucaan tokko si himachuu jirti yatiima haadhaan qabdu abbaan qabdu maaliif akkas goote kottuuti naanaase wallaahi dhaggeeffatee callitee ilaala achumaanan kottu jedheen intala waamee gaalan hin bohaarti miti intala durbaati miti as jala kan guute ilmaan oromooti bari harki caalaan parsantii 90 kottu illee ol galchee maal taate obboleettii kun jedhe boo'icha biraa dubbachuu dadhabde namni kun na taajjaba jechuudha. An hojii taasifadhe yookiin immoo callisee dhuma gadi hin baane dhageessee yookiin itti miidhuu gadi hin baane. Boochee anas boochiftee uummata boochiftee mucaan kun an hin heerumne heerumuu barbaadu hin baranne tuun barachuu barbaadu obbolaa koo anaa gadi haataaf abbaan koo natti gatanii du'an san rakkoo jaraatii biyyaa ba'ee akkas na godhee Oromoo jettee mattee naan nuu fidi jedhan ijoolleen dhaggeeffatu nama hedduu jiru. Achumaanan kadhadhee kun ola immoodhaan sagaleen kaa'eef sittan himaa jechuudha. Edan buufadhe immoon qabu badelaan hin fayyadamu nama na cinqa. Elaa kuno. Na dhageessa. Ilaali. Na raaftu. Sanuu waraqaan isaa jira. Aboo hurii saahiba keenya yaa akhi. Dhagaigaa. Dhagai saahiba keessa ta'uu dhaggeeffadhu gaa fixi narraa. Saahiba kee miti obboleessa kee ta'u. Ookeen anna bira ciccirama namaatu natti bilbilaa jira amma waan miidiyaa irraa dhagayan kanaaf ja'anii natti bilbilaa jirani baasii deebisii na naqi yoo na dhageesse as dhagahan jiru waan ta'eef. Bu'i aayidii isaa mul'isuun barbaadu. Nan kadhadhe ana mubaarikii kottu jedheen sagaleen qabee beekuma si argaartan kana ana mubaarikii kottu naan dubbadhu maal namni obboleessa hin qabne obboleettii hin qabne fira hin qabne hin du'a saamame sanuu immoo dhaggeeffadhaa bakkee jibban kan jenne dhiqoo. Kottu jedhee kadhadhee kabajaan dadhabee suuraa isaa asirra afeef. Warri suuraa isaa argan deemaniit suuraa kee mubaarak fayyadamee tiktookii irra taa'ee si barbaaduu jiraa jedhanitti bani. San booda maaltu ta'e beektu? Rafaniin bulle maallaqa si kachi godhanii 40,000 irraa kutanii ammas 40,000 galchanii fi itti erganii waraqaa maal jedhaniin ammas silaa dhiifama obboleettii koo ati yatiimaa dubartiidhaa. Dadhabduudha mana namaa dalagdee argatte dhiifama guddaa jedhame miti. Dhaqiitii mubaarakiin biratti maallaqni keenya kunolaa kunoo galchaniirudha. Arragaa malee gadi immoo ammas hin dhaabu dalagaa kana. Kafalaa warri isin irra jiru kafalaa fi ijoolleedha isin galee kafalaa fi suuraa koo gadi baafte kanaan hin jenne keessattuu birrii ijoollee mana madaam jirtu. Maqaa hawaalaatiin isinitti kennatti irratti immoo xiyyeeffadhee ka'eera. Namni waan akkanaa dhaggeeffachuu akka ni jaallatu ilaalaa kunoo nama 900 ta'aara. Tun gargaarsa Booranaa eegalee nama 300 gadi bu'aa mananni kun. Isin galee kaleessa nama 300 baadheen Booranaa baraarru Booranaa gargaarru jira. Hin jiru namni. Kanaaf warri dhaggeeffataa jirtan abbaan barbaadde duula yoo bante waa tokko darraa hidhisuu hin dandeessu.
فوتو كيس رك أما فوتو ديسا قرباني ده بني كم صدوما قلت تسون أتو أمة إيفا مغافر أنت لا يتيم ميتي kuma furtan بري كم تما قلت تي بري سي كم جاتما سنوها أنا قبل دوبان قبل أكملت أتي يا فوني فتى بيشان كيس بشننا بري مجانياتا نياتشو كم أتورا غافر تبات ناتتا نانا قلت سلا موبي ميديا رجل تكون جدود بتتا كناف موبي أنا موبي ما جرنا كن تمام ماتي وريد أبدان دمني جلاد ولا دوبا خدا ये सब तो मका हवालातीन वन्नमा फाशन इंदे माजुरमा इन्नी अकलो रेफनो फुडती मोतुम्मा टोप्रातियु कंशनेत जेदे अकाउंटी को नजला कबे शांसिम बुलचिरिबो किजिबो वान बिye दुनिया रंज रेचो बरे को मरी बला माफसदी माल जरेस जला कबो अब्बा को मुस्ता موبي جرنا كن माल लगा शमर جرنا كن وايو بوليس كن حمزة وايو بوليس كن نعم erga tufe jade bagalu fi agala to namni dia tanjiru namna kasatiru fe video banate ko fadaru fatare video banate dubata injiru dugajuru rabbuma tubeka muchan kuni mattetti waraka ergerafi ergerafi kana isa male waraka malaka tinga chergerafi ma jadera waraka tica degde banki taner gede obole sako hamza wal banani nan dubachif to ante fi waraka tisira ergite dubinu mattetti amma sanere sun hamza gababsi waraka tisira ergite मालक दिखे करे रहते एरगे रबी यत्न की बांकी थी माप तो दे बीसी दे बे आसुमान आप मालक के उचान कुना नगावत तिमले सिंगावत अस्सलामु अलैकुम हमजा आपको मत जते आती साहिबा वलबेना उतुमन वाते जते मिति ये नमा मुदता सिहो बडेरा नमनी नि दबा इरकता इंसामा बियना मा केसत मोबाइली हारा हद बिदते ويا لما تقولين جايين نركبوا تبي جينا ما لقى قدام أنا بيتك واتو كل بني بيجينا ما قاتي كي بيجينا ما كيس تون نما مدتو الدودا بقى نفتي أوفرنا دبته أو نفتي أوفرنا دبني أكاسين شوفي ديمه نكون مشهورين الناس الجدو بيه قلتي مالي بقطو هي بينران أجين شفتي جت أمو دي بيكي دي فت إيماننا في سري دي بيكي ربي تبيك وما تدو بينكسر kalau mai tu Hamza tinggal cak mobe ida muisa tuma muisa wanti rabe nu jira bole yanki mbe nunu sigale rakin inni rajuru weni be nu jira injiru o bole tinte kan mo wagato ko nama tergatte jirti la wagato ko ede jirti isin gafachun hagofi kuni wanta nama arsun kabu jechu إلى إن اللي مو ملاي أوكي لودي أيه هندي كيسانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هندي كيسانو السلام عليكم ورحمة الله سننجر الردي واني أما دبتامي قامة تكون سري اللي فكاتو قامة تكون سري ميتي وانتي كون وقاتو كيانا تاترامي namni guyyaa dheeraa nubbil biraa boriifu maallaqa hawaalaa ijoolleen shamarranii isin itti kennatte ji'a kee irraanan dubbadhaan dubartiin tokko dhuftee natti boostee jennaan hin danda'u nan dubbadhaa quba qabaadhaa namoonni 2,200 babalaa fi feetanu ajjeesaa achitti fixa feetanu jaarsummaadhaan fixa dubartiin tokko dhuftee natti boostee moo mormi koo asii miti asii na cita أنا برا أبويا كوبا كبان أبويا مالبو أبويا يا بدر جولني غيرة بالبلا أولا أكوان نهار موسمنو والله نبويا أولا كثيرا كشمرري والله أدو غيرة كنا نبويا أولا وانتي كنا مبوشي سجرا إسين أركب بدأ بوتان همزة أقعد بطوط أف إسان دلقتني ficha ambaa dalaganii isaan xiqqeessanii dalagatanii dhimma gartee egas immoo itti bahuudhaaf yoo nama kennatanii horii kana waggaa guutuu nama yaanatanii isaaniifis moo akkuma ofii yaaddasan isaaniifis yaaduu qabdan jiran oromoon qabsoofnuuf kami oromoon dhaarsineetiin ofii faana aarroo kamin dhugaa dubbatuudhaaf hamza miira keesseenuu san hin tolchin hin seenin keessa
Oromoo qabsaa Oromoo si beeka dhugaadha si beenna wal beenna marti kennaayyuu. Dura osoo dursa micayyoon tun hoggaa dheeraa mallaqa kana sirraa qabda hiriyaa sheekanii qabda walitti dhufte waan akkanaa tunarratti badee waan akkanaa kana narraa kafala. Ni warra abbaa qabeenyaallee abbaa birrii nama kennellee cinquun konguman ta'u kun. Warri mallaqa namaa galchitan Hamzaan haa ta'u Hamzaan irraan dubbatu. Warri mallaqa namaa qabdanii irra teettan. Mallaqa namaa fudhattanii ganama galgala qaxaroon ijoollee azaa godhaa jirtan. Wallaahi rabbi isin hin dhiisu. Wallaahi rabbi isin hin dhiisu. Duniyaattis khasaaraa keessa jirtan akhirattis khasaaraa keessa jirtan. Osomaa daladdanii fi arba ishiniisaa walitti dhaabdanii daladdanii duniyaa teessan barakaan godhattu. Maaliif inni galgalaa ganama rabbi si himata kaa. Guyyaa rabbi si himata halkan rabbi si himata. Sa'aatii hunda keessan rabbi si himata. Maaliif horii kan akka itti fuudheen beektan biyyan baa kan waliin jiru. Waliin dalagaa jiru. Halkan guyyaa akka itti argamu hin beekaa jirtan. Fichaa namaa haranii xiqqeeffamanii arraffamanii bilbila kana gartee itti dhiisuu didanii akka hin taane horii kana walitti qabanii yoo naa ergaadhaaf amaanaa kana fuudhanii nama kennatanii horii kana bakka san ga'uu fi dhabu mee akkuma keessanitti bakka bu'aa laala. Bakka bu'aa laala. Warri mallaqa namaa fudhatanii mallaqa namaa harkaa qabdan mallaqa namaa galcha. Mallaqa namaa galcha. Mallaqni namaa isiniin ta'u. Mallaqa namaa ofirraa galcha. Waggaa tokko kana immoo obboleettiin keenya tuni waan qoricha dhugan kan nama ajjeesu qabadhee mana isaa. Hello, assalaamu alaikum. Iddoo waan jiru irra deddeebi'uun gaarii miti waan tokkoon isinii jedhee isinitti hima akka nama tokkootti waan tokkoon isiniin jedha. Ayyee. Na dhageeffadha. Viidiyoon kiyya hin mul'ataa? Mul'ata. Anaaf natti mul'achaa hin jiru. Wanni mul'ataa jiraami? Amma cufameera. Amma banameera. Ani backgroundii jala jira. Duraan dursee isin hundaatu warri asirra jirtan hundi keessanuu warri miira keessa isin galchees warra miira keessa na galchees hunda keessanuu niin galatoonfadha. Maaliifi namni dhugaa jirtu baasuun gaariidha. Obboleettii tiyya tanaa rakkoo isii irra jirtu san miciyyoon tuni maaltu dura dalagaa akkamtu walitti isin fite. Isinii galaa miti. Dhugaa keessanii maalleeni namaa saantimni namaa niiraan lamalleen yoo nama harkatti baddee qabeenya namaati maaliif nama harkatti badaasan yoo namichi san qalbii itti nama haaduun qalbii maallaqa san namarraa fudhatee hambifatuudha yoo keessaa qabaate wanni san haraamsitti taate. Garuu miciyyoo tana immoo obboleettii tiyya tana ijoollee fitti. An akka beekumsa kiyyaatti hagaanin biyya tana keessa jirutti maybe yoonin viizaadhaan isii gargaari je'ee isiin ijoollee fitti biyyarraa. Dallaala biyya namarraa nama fitu. Karaa itti nama dabarsaniin yoo jiraate karaa naa dabarsii jetteeti ejensiin an beekuudhaaniin isii dabarsuudhaaf yaale kanallee beekaa. Mana haa xooytee jettanii dhiiga akkasii jettanii waan biraati sinarran kaa'ina. Dhugaan anaa fi isiin walitti fidde nigdiidha. Takkaammoo mubaayaa'aadha. Mubaaya'aa walirra dhufne kanaan ani miciyyoon tun gizee ani isirraa fudhadhu maallaqa kanarraa fuudhu wallaahi waqasama billahi rabba samaawaati wal ardina arkaa miciyyoo tanaaf nin dabarsa je'eetii yaale. Karaan hin jiru ture osooniin akkasitti jiru ani rakkinni narra gahee hidhame. Hidhaa kiyya keessa gaafaniin an seene wanni hundinuu wanni nan qabuu fi wanni harkaa qabu guutuunis hudduu dubatti deebite. Namni garagalee na dhage. Ergabaate booda birriin kenname hidha ergabaate booda mananna dhufteeti kanarraa fuute mananna deemtee jechuudha. Qooy haa fixadhu. Haa fixadhu rakkoon qabu. Isinii galaa miti. Yoo akkasiis taatillee na dhageeffadha. Ani rakkina jabaa eegaan mana hidhaarraa bahee booda rakkina jajjabaan fees godhee dabarse. Nasrii aanoolee waanin an keessa dabarsee waanin an keessaa bahe. Ollaawwan kiyya kanaa wajjin jiraatu saa'ibboottan kiyya akka gaaritti sirritti na beeku. Isinii galaa miti. Hamzaan harkaa qabaateeti. Yoo harkaa qabaate Hamzaan nama akkamii namni biyya tana keessa jiru beeka. Liqiin tana qofaa miti kanatti jirtu. Isii galee. Liqiin namaa
taniin annarra jirtu suutatti taniin ifirraa kafale hedduudha. Garuu isii tanammoo obboleeyyan kiyya warri asirra jirtanis isiin mataan isiitiis namni isiin itti na himattee natti dhufee sirnaan narra taa'e na bira taa'ee mana kiyya kana keessa taa'ee wallaahi rabba samaawaati wal ardi dhufuullee danda'a namaan maanguddoodhaan nama guddaadhaan isiin na himattee Hamzaa si afadhe ama tokko si eeggadhe si dadhabe amma immoo bakkaan itti si himadhutti si himadha naan jettee natti hin deemne dallee torbaan qaba. Namaan itti dheessuun qaba. Na dhagee obboleettii tiyya. Arra akhiraa boru arra duniyaadha boru akhiraadha. Obboleeyyan kiyya kasii wajjin jiru dhalaalee sii wajjin jirtu siyaamee si hammadhee mataa kee kana gubbaa si dhungadhee an sin dhunganne sin hammanne narraa qabda sin hin jenne dura beetan addanaa baasi. Sime bara nuga hankele si imajira dhugaa kiyyalle mataa jira wama hayyee maama okay rakkoon qabu eega dhugaa kiyya kana taate si afachuttiin jira Hamzaa maanguddoollee sittiin ergadha rakkoo teetan ammoo gadiin baafadhu mee nama sitti aanutti si himadhaa jettee namni ati itti dheexee nama guddatti isaan booda eegaan si dhufee dhiifama si gaafadhee mataarra si dhungadhee waan keenarraa qabda siin je'e ati nama natti baaftee natti ergitee natti fidde ni jiraa? Hamza nataka tikashikiti Ni jira. Engadda erga barrefama umati barrete mubarak iskima dayennan ille suura narra ergite suura kan ke anu yude irra erge achi booda barrefama umati kenneti barrete anille ofirra baye jira atille bakka wal arginet ofirra baye jedhe halkan si barretina guyyana soqa dhufte Hamza wama jiru dubbat Lakki si soqee dhiise sanii miti bar obboleetitii eega anaa fi ati wal agarreeme. haa dubban anaafi ati eega wal agarree obboleeyyan kee dhalaalee si wajji jirtu san qoy haa fixadhu si arkee mataarra si dhungadhe dhiifama si gaafadhe Hamzaa kiyya dhiifama wajjiniin nama sagaltu jira kan dhiyaatu asirratti waameen naan didan kanaaf hojiinitti fufaa Hamza koy Mubarak koy tan amma ani miira keessaa bahee jira na dhagee eegan isii gaafadhe namni na dhagee fadhaa na dhagee obboleettii tiyya tana wannin an isii gaafadhu yoo jiraate yoon si zallamee jiraadhe ammallee yoon si zallamee jiraadhe dhiifa manaa godhi خبرا يو زلمي جرا اسم ما حمزة أجاباب سنو أكمل تجاباب سن حمزة إلا بوليسكية بوليسكية باس سنيمي ملكا ملكا سرّا كمبي أولغتة فيديو بنتة سنو أوديو ميتي بالبيل فيديو بنتة تة دوبا نومتي حمزة دوبا دوبا كتة دوبا أنا فيديو من هدات اللي من مبارك فيديو أسباتي تست من هدات اللي باتي جرتا بقرب بسباسي من هدات اللي باتي جرتا والله ده لقد أجرت ملك إيشي كفلو في دنيتا مبارك اللي وني كفلو في جرو يود لقد كباتي هركا كباتي ملك إيشي يرو مراسة يا مراسة كفلو دنيسي كفلو يود دنيس نجته Hamza in kafalin. Nadage fada. Ya akhi, dubbiin bakka san ani amma bakka san jiraateetiin kanin dubbachaa jiru. Waan hin dubbachuu barbaadutu jira. Amma eega miciyyoota natti ani itti himadhe akkana jeemi iddaazimmaata rakkoon qabu rakkina kiyya kanaatutu waan kana akkaan hin kafalle na godhee takkaammoo na tursiiseemi. Na dhageeffadha. Na dhage. Na hubadhu dhiisisan amma tabiraatii isinitti himachuu deema na dhageeffadha. Ani wanni nan jechuu barbaadu yeroo ammaan tanaa tarkaanfii takka eegalee jira. Tarkaanfiin an eegalee jiruun qabsoo mataa sammuu na qabdee akkaanin ofii hin sochoone na goote tattaaffii mataa kiyyaatiin godha je'eetiin tarkaanfitti jira. Wannoonni jiruu ilma namaa kana keessatti sooshaal miidiyaan ilmaan Oromoo itti fayyadamu kun ilmaan Oromoo tokko ageenast itti wal godhu osoo hin tahiin itti wal gorsuu fi itti waa walii dhoysee jireenya isaa itti wal gorsu tahuu qabaa. Teknoolojii kana gizee fayyadamnu akka itti fayyadamnu beekuu qabnaadha. Lama deebi'ii miciyyoon tuni namni isiin natti aantee asitti ollaa kiyyatti na himatte nama sitti himattee jirti naan jettan san natti dhufee sirnaan sheekotiin namni jajjabaan kaniin an beeku natti dhufee natti haasa'ee
ani muciyyoo na dhimma isii kana dhiifama gaafadhee guyyaa rabbiin maallaqa kana naa kanne irraa kanna je'ee cal je'ee bakkaan taa'ee jirutti adawwiin akka nama kofaltutti diinninis akka biraatti akka nutti fayyadamutti yoo dhabdee Nasri Aanoolee yoo dhabdee ijoollee Dubaay as keessa jirtu yoo dhabdee yoo